نور قلبي إذا كفيفني كروجمت برتبانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني نور قلبي إذا كفيفني كروجمت برتبانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني عمري إساقوت خدام إسلاما دقنا بسم جنة أبدا قمكما بركا بكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم همامي رما عمري إساقوت خدام إسلاما دقنا بسم جنة أبدا قمكما بركا بكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم همامي رما شيخ ولي يوت ولادا أبا علمائي يا شيخ دمتولا قلبي سخرت ربي يا مولا أكنت ستو يا ربي يا الله شيخ ولي يوت ولادا أبا علمائي يا شيخ دمتولا قلبي سخرت ربي يا مولا أكنت ستو يا ربي يا الله تباهنا أملا حسن لساني تولا مكادري سجلا برشيخ موسى سؤالا تباهنا أملا حسن لساني تولا مكادري سجلا برشيخ موسى سؤالا نور قلبي إذا كفيفني كروجمت برتبانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني نور قلبي إذا كفيفني كروجمت برتبانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني بكم سيساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمة المسلمة كانت الدنيا تنرى جرتني في كنين أفان كان دبتا هندنو نغين ربي قد بكما جرتني تسنادك وسنين ججا ربين صبري أبصا في ججبنا نفاقن سنين جنة أكما بيكفو هنغفني علماؤتا مفتين بيتي شيخني شيخوتا لنجزان أستاذوتا شيخ آدم توراكان شيخ آدم أحمد guyyaa kaleessaa addunyaa tanarraa godaanuun ni beekamam. Sheekh Adam Tuulaa waggoottan 70 darbaniif ilmii barsiisuun kan turan yoo ta'u, halkaa isaanii irraa ulamaawotaa fi daa'imman kumaatamaan ba'aniiru. Sheekh Adam Tuulaa galaana beekumsaa, barsiisaa aqiidaa salafaa, manguddoo biyyaa, hundeessaa madda raashii, gaachana uummataa, gootee jabarbadaa, ilmii islaamaa kan lafa tanarra gubbaa deemtu muftii Itoophiyaa fi addunyaa akkasumas gameessa namaa kan ta'e umurii isaanii waggaa 110tti addunyaa dhumtuu tanarraa gara akhiraa godaananii jiru. Maqaan isaanii Adam Ahmad Ammarroo Shankor jedhama. Garuu yeroo ammaan tanaa Sheekh Adam Tuulaa jedhamuun beekamam. Baha Oromiyaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa ganda Usmaan iddoo jedhamtutti bara 1907 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan bara 1336 akka lakkoofsa jiraatti dhalatan. Sheekh Adam Tuulaa daa'imummaadhaa waggaa 12tti barnoota diin Islaamaa barachuu eegalan. Sheekan akka Sheekh Muhammad Ibrahim, Sheekh Aliyyi Aruusi, Sheekh Muhammad Obarraa, Sheekh Sa'iid Kombolchaa, Sheekh Ibrahim Usmaan yookaan Sheekh Ibrahim Sheekhaa fi kan kana fakkaatan irratti kitaabota adda addaa fannii baay'ee akka fannii nahwii, ma'anii, mantiqaa, fiqhii, tafsiira, qur'aana, sahiha lamaan fi kan kana fakkaatan baratanii turan. Sheekni keenya haala kanaan bonaa fi ganna keessa baddaa fi gammoojjii keessa osoo dadhabee hin jedhinitti sheekha tokkorraa gara sheekha biraatti osoo dabru barnoota isaanii kan waggaa 12 irraa hanga waggaa 37tti jechuunis waggaa 25 itti fudhate injifannoon xumuran. Eega barnoota isaanii xumuran booda fedhii isaan diin islaamaa barsiisuuf qaban irraa kan ka'e baha Oromiyaa aanaa dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul ganda Adduus iddoo jedhamtutti majlisa yookaan caayaa diin islaamaa dhaabuun barsiisuu eegalan. Sheekni keenya erga barsiisuu eegalan waggaa 68 caaleeti jiram. Sheekan majlisa isaaniitti baratan isaan irraa eebbifamanii majlisa dhaabbatanii akkuma sheekha keenyaatti barsiisuu irratti argaman qofti
namoota hijaabaan hin beekamnedha. Sheek Adam Tuulaa waggaa 70tti kan dhiyaatu majlisa ilmii barsiisaa eega turaniin booda Oktoobar 18 bara 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti onkololeessa 8 bara 2015 guyyaa salaasaa toora salaata asrii umrii isaanii waggaa 110tti gara fuula Rabbii deemaniiru. Har'a addunyaan teenya beekumsa lafarra deemu dhabde, gaddaan qalbii cabne, mana kitaabaa guddaa dhabne, gaaddisa darasootaatu nurraa dabre. Rabbiin isaaniif rahmata haa godhu. Nutis gama keenyaan sirna gaggeessaa sheekha keenyaaf godhame yookaan janaazaa sheekha keenyaa irratti argamuudhaaf ganamaan gara magaalaa Harar istaadiyeemii Imaamu Ahmad seennee isin garsiisuu irratti argamna. Akkuma daawwachaa jirtanitti namoonni garaagaraa kutaalee biyyattii hundarraa ganamarraa eegalanii gara istaadiyeemii Imaamu Ahmad magaalaa Harar seenaa kan turanidha. Keessummoonni garaagaraa, ulamaa'onni hedduunii fi akkasumas hayyoonni garaagaraa sirna janaazaa isaa kanarrattis argamanii dabareedhaan hawaasni biyyattii hundinuu irratti salaataa turan. Namoonni heddummachuudhaa kan ka'e magaalaa Harar keessa sochiin geejjibaa takka illee adeemsifamuu hin dandeenye. Magaalaan Hararis baay'ina namaatiin guutamte. Namoonnis dabaree wal eeggatanii istaadiyeemii guutanii salaatanii itti aansuudhaan kan alatti hafilleen seenaa salaataa kan turanidha. Sheekni keenya du'uun akka malee nu gaddisiisullee janaazaa hanga kana guddattu sheekha keenyaaf arguun hedduu kan nama gammachiisudha. Sheekni keenya Sheek Adam Tuulaa namoonni hundinuu addunyaa irratti hin waaranii akkuma ergamaan Rabbiitu sallallahu alaihi wasallam addunyaa irraa deemanitti nutis addunyaa irraa ni deemnaa waan beekaniif osooniif addunyaa irra jiranii akka waan guyyaa irraan tanaa kana harkanii gadda namni liqifameen kana harkanitti dhaamsa osoo addunyaa irra jiranii dabarsaniitu ture. Inshaallah gara fuulduraatti dhaamsa isaanii sanis kan isin biraan geenyu taha. Sheekni keenya akkuma gaafa addunyaa irra jiran nama gorsaa turanitti duutii isaaniilleen akka gorsa namaa taatutti tan dabarteedha. Akkuma iskiriin irratti agaraa jirtanitti dilli namaa kun yeroo gabaabduu tana keessatti walitti qabamee argamuun mallattoo Rabbiin khaatimaa isaan tolchuutuu fi mallattoo Rabbiin hojii isaanii ta'e isaan addunyaa irratti dalagan isaanirraa qeebaluuti jenneeti yaanna. Magaalli Harar gaddaan liqinfamtus baay'ina namootaatiin guyyaa akka malee itti ol kaateedha. Ilaan gammaatittis akka namoonni garaagaraa jedhanitti janaazaa yeroo jalqabaatiif akka Itoophiyaatti guddoo jedhanii namoonni dubbatanis argamaniiti jiru. Rabbiin qabrii isaanii caffee jannataa irraa taate haa godhuuf jecha kan ilaan gammaatti daawwattan sirna gaggeessaa yookaan janaazaa sheekha keenya irratti salaatame kan isin daawwachiisaa turredha. Sheekha keenya akhiramuu isaatiif nama muslimaa hundaa'u Rabbii jajjabina haa kennuu fi sabran jamiil Rabbi nu haa kennu isiniin jecha nutis ilmii inni nu dhaammatee nu biraa deeme san sirritti barannee dhalootatti wal dhaalchifnee wallaala dhabamsiifnee beekumsa haa magarsinu akkasumas bakka bu'aa isaallee bakka bu'aa gaarii Rabbi nuuf haa fiduun dhaamsa qophii teenyaati isiniin jecha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور قلبي إذا كفي فني كرجمت برد بانني إساني بالخدا سر الجنة سلا دكان في سلاماني. نور قلبي إذا كفي فني كرجمت برد بانني إساني بالخدا سر الجنة سلا دكان في سلاماني. عمري إساقو تخدم إسلاما دقنا بسم جنة أبدا قمكما بركا بكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم إمامي لما. عمري إساقو تخدم إسلاما دقنا بسم جنة أبدا قمكما بركا بكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم إمامي لما. شيخ ولي يوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا قلبي سخرت ربي يا مولا أكنا تسيتو يا ربي يا الله. شيخ ولي يوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا
Kalbin si Kharate Rabbi ya Maula Akkanafti situ ya Rabbi ya Allah Kabahala amala Hasam misani tola Mekadiri sa jalla Barshekh Musa su'ala Kabahala amala Hasam misani tola Mekadiri sa jalla Barshekh Musa su'ala نورك إذا كشفني كرجم كبري كبانني إساني بالخلاص الجنة سنادك أنا خيس داماني نورك إذا كشفني كرجم كبري كبانني إساني بالخلاص الجنة سنادك أنا خيس داماني